nama garaansaa lama ta'e garummoo qulqulloota wajjin kan dhaabbatu ture. Luqaas akkas jedhee dubbata. Kabajamaa Teofilos, jaallatamaa Teofilos. Teofilos kun wangeela dhagaa dhufeera. Dubbii Waaqayyoo dhagaa dhufeera. Haa ta'u malee waan qajeelaan sitti himaa Teofilos garaan kee gargar hin bahin waan itti garaan kee shakkaa deemu kana arragaaggatee sitti mee darbaatteen jedha. Nama Waaqayyotti dhimma ba'u jechuun maal jechuudha? Nama Waaqayyo baroota gidduutti maayii isaa yaada isaa ittiin raawwatu jechuudha. Waamamuu yoo ta'e Yihuudaan waamameera, ittiin fayyadamne. Waamamuu yoo ta'e Deemaas waamameera, ittiin fayyadamne. Waamamee nama Waaqayyo maayii baasu si haa godhu. Wangeela baadhuu ba'i maqaa Yesuusiitiin. mata duree akkas jettuun inti qoshee isinitti dubbadha ganama kana nama Waaqayyoof maayii baasu yookaan immoo nama Waaqayyo dhimma itti ba'u. Macaafa qulqulluu qabattanii kan jirtan wangeela Luqaas boqonnaa tokko lee wajjin ilaalla. Nama Waaqayyo maayii itti ba'u baroota keessatti nama dhimma itti ba'u qaba Waaqayyo የእግዚአብሔርን ዓላማ የሚያሳይ የእግዚአብሔር አጀንዳ የሚፈጸምባቸው ነሞታ Waaqayyo አጀንዳ መታሳቲፍ ለፈከነ ረካይ ቀባ ናፊ መጫፍ ቁልቁሉኒ ወንጌለ ሉቃስ በቆና ተኩ ለኮስ ተኮ ካሲ አከስ ጀላላ ያ ኡልፋታ ፊ ጃለተማ ቴዎፍሎስ ያ ኡልፋታ ያ ጃለተማ ቴዎፍሎስ ዋኤ ዱቢን ግዱት ራወተሜ ከና ነሞን ባይየን ኦዴሱ ያላኒሩ kanas immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqabanii duuka turan ija isaaniitiin akka argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsaniitti anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoree waanan tureef tarreetti galchee si caafu koo gaarii fakkaatee waan natti mul'ateef kana gochuun koos dubbiin sitti himame kun dhugaadhaa fi amanamaa ta'uusaa akkati beektuun barbaada jedha Luqaas. Wangeela Luqaas kan barreesse Luqaas kuni jaallatamaa Teofilos nama biyya Roomaa namoota wangeela hojjetaniif gargaarsa godhu yookaan immoo itti siniqneerraas gargar hin baane dubbiin dharri bara sanatti dubbatamu waan dalgatti galee fakkaata wanti dubbatamu waan lama ta'eef nama gidduu dhaabbatee maarragaagacaa yaaxaasaa'u no Teofilos nama garaansaa lama ta'e garummoo qulqulloota wajjin kan dhaabbatu ture. Luqaas akkas jedhee dubbata. Teofilos nama kabajamaa Teofilos, jaallatamaa Teofilos. Teofilos kun wangeela dhagaa dhufeera. Dubbii Waaqayyoo dhagaa dhufeera. Haa ta'u malee ani garuu siifan dubbisa jedheetu dubbata. Nama Waaqayyotti dhimma ba'u jechuun maal jechuudha? Nama Waaqayyo baroota gidduutti maayii isaa yaada isaa ittiin raawwatu jechuudha. Egaa akkuma jedhe baroota keessatti Waaqayyo namattiin dhimma ba'u qaba. Alaamaውን የሚፈጽምባቸው ከናፍ ጫፈተ ከና kabajamoo Teofilosiif nama biyya Roomaatiif nambarreessa jedha. Teofilos kun akkuma isinitti hime wangeela kana simachuuf dubbii hundeen qabne Yesuus irratti haasa'amu lapheen isaa bakka lamatti nama cabee ture. Teofilos Luqaas kanaaf yeroodhuma jalqabu akkas jedhee jalqaba dubbii ani sii caafu kun sirreeffaman qabu dhugaadha eenyullee haaluu kan hin dandeenye ta'uusaa beekeedha. Luqaas Teofilositti otoo waan himin hamma waan itti himu kanaaf dubbii taasa'u jedhu kanaaf dubbiinan si taasa'u jedhu kun dhara kan hin qabne dhugaadhaaf jala kan murame wanta nama sitti himuuf deemu kun waan sirriidhaaf waan sirreeffaman qabne waan qajeelaan sitti himaa Teofilos garaan kee gargar hin bahin waan itti garaan kee shakkaa deemu kana arragaaggatee sitti himee darbaatteen jedha. Yaa otuun himin otoo waan haasayin Teofilos wantan sitti himu kun dubbii dharan qabne dhugaadhaaf amanamaa akka ta'e naa beeki jedheetti dubbata. Waatti himuuf deemaa jira kabajamuuf jaallatamoo jedheetti dubbata. Wantan sitti himu kun immoo jedha as deebi'ee wantan si barreessu waa'ee wanta nu gidduutti raawwatame waa'ee isa namoonni biraan kan argan akkasumas hojjetoonni Waaqayyoo isa isaan sitti himuudhaaf yaalani jaallatamoo Teofilos ani garuu dubbicha hundeedhaa kaasee ergan xiinxalee duraa duuba dubbichaa eegee hundee isaatii kaasee ergan xiinxalee booda duraa duuba isaa eegee sii barreessuu koote.
Teofilos bira kan gaa ture dubbii ciccittuu xinnoo tokkotu gaa. Teofilos keessa kan guute lallaba guyyaa sanbata ganamaati. Dhalateera guyyaa sanbata ganamaati. Dhalateera jechi jedhu kuni akkasumatti lallaba ganama kanaatiin duwwaa taanaan gaaffii namatti akkamitti maal jechuudha akkasumatti dhalateera jechuun. Teofilos kana bira kan gaa ture dubbii hundeen qabne gar lamatti kan ba'edha. Hangaruu jedha Luqaas. Hundeedhaa jalqabee dubbicha. Xiinxalee keessa lixee hubadhee duraa duuba isaa eegee jallinaaf dogoggora tokko malee eenyullee deebi'ee sirreessuu kan dandeenyetti si barreessuu kooti. Maaloodhaan yoo naan jette immoo isatti dhageessee turte. Warri argan isa sitti man warri dhagaan isa sitti man ani garuu isa garaan kee shakku sana jala sarare lammata akkati hin mamnetti si barreessuu kooti. Isatti dhageesse sana sirrii ta'uusaa kan ammoodha. Luqaas kan inni dubbatu kana barreessuun kan inni natti toleef yookaan kanan barbaadeef wantati dhaga'aa turte sun sirrii ta'uusaa akkati hubattuufan. Dhalateera inni jedhamu sun sirrii akka ta'e. Yesus Kristos waa'een Yesus Kristos lallabii Yesus Kristos sun sirrii akka ta'e akkati bartuun barbaade. Dhugaadhaa laata akkati jechaan deemneef duraa duuba isaa eegeen waan kanaan dura jarri sitti man dhageesseettam garuu irgixanya mahuun alchaalkam. Si lallabaniiruum garuu duraa duuba isaa eeganii miti. Gurra keessaa garaa keessaa qabda garuu garaan kee 100% hin fudhanne. Mitis eeyyenis jechaa deemta. Kanaaf isa kana barreessee kanan sii kaa'ee gaarii godhee kanan kana barreessee fi akkati waan dhageesseef waan lallabamte sana amantuufanii jedha. Har'as akkasin amantanii nan barbaada. Teofilosiif inni barreeffame sun anaaf siifis barreeffameera. Kun immoo jedheetu waa'ee dhalachuu Yesus Kristos itti muu barbaada. Luqaas Teofilositti waa'ee dhalachuu Yesus itti muudhaaf dursee yaa Teofilos jedha. Bara sanaadha. Waa'ee barichaa bira dhaquudhaaf barichi bara kakuu moofaaf haaraa gidduudha. Bara dukkanaa yookaan immoo darkeej bara jedhamu sana. Bara sana keessatti barichi dukkana garuu namni dukkana keessa deemu immoo ofiisaatiifis dukkana. Namni dukkana keessa deemu gufatee kufaa'edha. Dukkana sana keessa garuu maatiif filatamoo yaada Waaqayyoo fiixaan baasuudhaaf karooraan namoota dhalatan ajandaan Waaqayyoo kana irra jiru namoota 2 namoota 3 bara sana keessa dukkana keessa ta'anii akka bakkalcha barii kan ibsan tokko turaniiru. Bara dukkana kana keessa dhaloota kanaaf ibsaa godhee qabsiisee si agadhiisu Waaqayyoo ameen jedhe. Barichi daarkee jedhama. Bara dukkanaati sooneej namoonni akka barbaadanitti hiiku kanuma keessa ta'anii garuu namoonni qajeelummaa eegan gaaf tokko Yesuus hin dhufa gaaf tokko karaan hin banama dukkana keessa ta'anii ifa kan argan tokko garuu jiru galgala kanaa kaasee abjuu ifaa tokko sitti kennu Yesuus haala garas ilaalu maatiin kun Maariyaam fa'i Yoosef fa'i Elsaabeet fa'i waa'ee dhalachuu Yesuus kana utuun himin hariiroo Yesuus Kiristoosiif Yohannis qabanu ibsuu waan barbaade Teofilosiif gaafa himu bara sanaa jedheetiyyuu dubartii Elsaabeet jedhamtu tokkotu turte. Dubartiin Elsaabeet jedhamtu tokko ergamaan tokko Gabriel kan jedhamu gara sana deemetu dubartittiin dhabduu turte. Dubartii dhabduu kanaan Waaqayyo dhalasii kenna jedheetti dubbate. Yaa Teofilos jedha maaliif itti dubbata dhalachuu Yesuus himuudhaaf dhalachuun Yohannis maaliif barbaachisa? Si dura kan dhalatu jira jedhamee barreeffameera. Ameen. Inni karaa qajeelchuun dhalata si dura inni waa'ee kee dubbatu hin dhalata si dura kan jedhamu barreeffameera. Ameen. Yohannisiif Yesuus hariiroo guddaa wajjin qabu. Hariiroo isaanii keessaa tokko Maariyaamittis ergamaan ergame, Elsaabeexittis ergamaan ergame tokko ture. Lamaan isaaniitiif iyyuu ergamaa misiraachootu Gabriel kan jedhamutu ergame. Ameeyyoo jette sadaffaa mana kee dhufu Gabriel. Har'a galgala mana kee misiraachoo fidee dhufu Gabriel. Hinduun jira Gabriel allas fuudhee mana kee misiraachoo dhufu. Hin danda'ammas miila qabaa iyyiti amee jedhi dabali. Inni mana Maariyaam gal, inni mana Elsaabeet gal. Har'a moo darabeen kan keeti mana kee gal. Mana Elsaabeet gal. Elsaabeet ilma dhiiraan deessa. Ilmi dhiiraa sun garuu siif gammachuu duwwaa ton tane gammachuun biyyaayyuu irra jira. Maalinna waan namni amma wanaan lallabne fuudhee ba'a. Meerka kee ol kaafadhu waan siin jedha. Dulloomii, jaamba'ii, daa'ima ta'ii, dhiira ta'ii, durba ta'ii waan namni lallabeen benne ifi Yesuus tokko sirratti balaqqeessa. Ilame waan achi baatee dubbatu tokko kan ergamoonni lallabne kan ilaamaa taashakaayoo sirratti ifu Waaqayyo ganama kana. Inni gaafa dhalatu akka warra kaanii abbaa jedha otoo hin taane Yesuus gooftaan hin dhalata jechaa kaanni mana keetiin dhalata taanaan Yesuusiin kan lallabu haa dhalatu. Inni hariiroo guddaa qaba Yesuus wajjin. Gaafa dhalatu inni akkaataan itti qabu akkaataan itti dhufu yoona unique person nama addaati nama dhalatee hin beekne dhalata mana keetii. Zakariyaas umarraa dhalata akkamitti taareennan hillayyan waan baratee waan fidatee dhufu qabaa waan hin lallabamne tokko waan takkaa namni hin jenne tokko fidee dhufaa si fidee dhufu Yesuus galke
dhalate waa'ee mucichaa dubbatee tiyu hamma hariiroo Yesuus Kiristoos Yohaannis qabanu agarsiisuu barbaada Luqaas Teofilositti isheen ulfooftee ji'a ja'affaasaatti by the way dhalachuudha Yohaannis Yesuusiif hangafa Yesuus gaafa dubbatu dubartiirraa kan dhalate kan akka Yohaannis injiru waaqarratti garuu ilmi namaa ni jedhamu isarra iwwayyaa eenyu ilmi namaa yoo jette Yesuus lafatti hangafa kooti gaaratti garuu anatu hangafa isaati adiya karraba shanova lafatti umurii ji'a ja'aatiin eenyutu hangafa Yohaannis namoonni garuu Yesuus irra hin caala jedhanii gati yaadanu fakkaayedha Yesuus dubartiirraa kan dhalate kan akka namicha kanaan jiru jedhe waaqa gubbaatti garuu jedhe haa quxisuu yoon jedhame iyyuu lafarratti waaqa irratti garuu inni quxisuu kooti jedhe dubartiirraa kan dhalate eenyullee kan akka Yohaannis hin jiru gaaratti garuu ilma namaatu isa caala ilma namaa inni jedhame kun Yesuus lafatti hangafa kooti gaaratti garuu anatu hangafa isaati lallabuudhaan hangafa kooti karaan kana jedhee ibsutti hangafa kooti garuu gubbaa gaafa deemnu immoo ana hangafa isaati isaaf iyyuu jireenyi ana isaaf iyyuu karaan ana isaaf iyyuu manni ana isaaf iyyuu galgalli isaa ana kottaa galgala kana lafarratti namni dhugaa ba'amuuf tokko si haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kanarraa namni akka kee Yesuusin abraarree dubbatu hin dhalate ila waan si eebbisa waan biraa miti Yesuus si galee aafu ba'ee Yesuus kun akka namaan galletti addumaa si fagalu maqaa Yesuus iyyiti ameen naa fagalu edhimeen Yesuus kuni otun dhalatin dura inni kun dursee ji'a ja'a dhalate maaliif akkas ta'e yoo jette Yesuus Kiristoos otoo hin ba'in wangeela lallabuudhaaf Yohaannis dursee sagalee lafa onaati ka Yohaannis sagalee lafa onaati waan ta'eef inni dursee namoota qopheessaaf dura deeme ana miti karaan ana miti dhugaan inni duuba kootiin dhufu kophee miila isaatti kanan bu'uu hin dandeenye ani garuu waa'ee isaa isinitti hima keessummaa isinitti hin ta'in dhufaa jira ati iyyuu akkas jetta kana booddee gadi baatee beddelleedhaaf Oromiyaadhaaf akkas jetta ati iyyuu gadi baatee Itoophiyaadhaaf adiif gurraachaaf ilaame akkas jetta gadi baatee keessummaa isinitti hin ta'in dudduuba kootiin Yesuus hin dhufa keessummaa isinitti hin ta'in Yesuus as dhiyootti hin dhufa ajandaa Waaqayyoo narratti xumuramu gaafa jettu rakkinni saduu ka dhufummoo nan simadha jechaa jirta የመጀመሪያ ማርያምtti kan dhufe abbaa manaadhaan tuffatamuudha yookaan immoo leeyyaasifamuudha ምን ማለት ነው waa'ee isheetiif namoonni baay'een quba qabaa jiru buna irratti halkan irbaata irratti maqaan isheen kaamale basma am dubartii bara kanaa jedhama ajandaa Waaqayyootu narra jira ajandaa Waaqayyoo akkasirra jiru bicha እርግጠኛ ta'e malee waa'ee jecha namaa dhiisi ajandaa Waaqayyoo sirra akka jiru jedhiin maaloo karoorra Waaqayyoo akkasirra jiru jedhaanii dabalaate beeki malee jedhaanii haasana man dhagayin jedhaanii mee ajandaa Waaqayyoo naana xumuramu kan jettan ajandaa Waaqayyoo naana xumuramu gaafa itti hidhamuun keessa jira gurguramuun keessa jira gadi qabamuun keessa jira jecha baachuun keessa jira naafa ta'u yoo jette harka kee duwwaa ol kaafadhu egaa yaa Waaqayyoo nan baadha waan na baachifte jedhaniiru ajandaan keetti na xumuramu karoorratti aadaadaadaadaadaadaadaada gurguramuu yoo ta'e iyyuu jibbamuu yoo ta'e iyyuu hadheeffamuu yoo ta'e iyyuu gadi qabamuu yoo ta'e iyyuu ajandaan kee ijoollee kee irratti raawwatamu Saatii kana kaasee karoorri Waaqayyoo sirraa qabu xumuru na filateera taanaan xumuramu naan hin taataanaan ani maayinan baasaaf taanaan xumuramu ulfa jedhanii qubanatti qabu haa ta'u isa biraa ta'u malee hin hidhamtee jedhu miti eeyyee haa ta'u malee isa biraa ta'u malee eessa biraa naaf ta'u malee haa ta'u hattu jedhamuun haa ta'u isa biraa naaf ta'u malee kadhattu jedhamuun rakkoon qabu isa biraa naaf ta'u malee ejjituu jedhamuun haa ta'u isa biraa naaf ta'u malee harka kee ol kaasii isa biraa naaf ta'u malee waan barbaadannaana jedhanu edhimaan ይበሉሽ እቺ ስርጓት ይበሉሽ ብቻ አጀንዳው የማን ይሁን የእግዚአብሔር ይሁን ብቻ አጀንዳው የማን ይሁን የእግዚአብሔር ይሁን ሰብራተው መለ ኡልፋውን ኮ ሰብራተው መለ ነመብራንተይን ሰልጲነ ነመብራንተይን መለ ዋቀዮን ብራታናን ወንቲ ወርባደ ነረታተው ረኮሲት ዱፋጅራ ይሰብራተው መለ እግዚአብሔር የሚያውቀው ችግር ይሁንላችሁ ለዚህ ብዬ ልባርካችሁ የናንተ ችግር እግዚአብሔር የሚያውቀው ችግር ይሁን የናንተ ነቀፋ እግዚአብሔር የሚያውቀው ነቀፋ ይሁን ጀች ሲረጅሩ ይሰዋቀዮ በኩ ሲፈታው አሜን የእግዚአብሔር እጅ ይኑርበት በእናንተ ነቀፋ ውስጥ በእናንተ ውርደት ውስጥ እግዚአብሔር ይኑርበት በእናንተ አንገት መድፋት ውስጥ የናዝሬቱ ኢየሱስ አጀንዳው ይኑርበት አምላኬ ሆይ አሜን ላሉ ለተቀበሉ ያንተ አጀንዳ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ይጀምርባችሁ ማይነት ባታና ኢሳፍነን ታታና rakkoon qabu ulfa jedhamuun rakkoon qabu jecha baachuun rakkoon qabu abbaa manaa dhabuun rakkoon qabu quba namatti qabamuun rakkoon qabu Yoosef yoona dhiisee deeme isa biraan hafa ta'u malee eenyuun biraan hafa ta'u malee
Waqayyo waan yaade karaa koo xumuratu waan natti dhufutti immoo ani homaa tokko rakkoon qabu. Namoota kun baroota gidduutti namoota Waaqayyo dhimma irraa qabu. Namooti akkas jedhanu namoota baroota gidduutti gadi bu'uu kan hin sodaan jecha kan hin sodaan of danda'anii Waaqayyoon biraa ta'u malee sibiraayyii yaa Waaqayyo kan jedhan gaafa rukutamanu sibiraayyii gaafa buufamanu sibiraayyii gaafa rakkoon sibira ga'u dhuguma afuurri kee sibiraa taanaan ta'u jedhaa jirta taanaan sirraa ajandaa qaba Waaqayyo. Namoonni tokko tokko gaafa ol baafamanu halleluuyaa gaafa gadi buufamanu Waaqayyo hin jiru jedhu. Namoonni kun garuu namoota Waaqayyooti. Bakka መሆን ካልቀረ መኖር ካልቀረ ለእግዚአብሔር አጀንዳ ኖሮ ማለፍ ነው። አያችሁ ለእግዚአብሔር ይሁን እንጂ የኔ ህይወት የኔ መውረድ ግድ የለኝም ለውርደቴ ግድ የለም። ነገር ግን ያ ጉዳይ የእግዚአብሔር ጉዳይ ይሁን መውረዴ ለእግዚአብሔር ይሁን ማፈሬ ለእግዚአብሔር ይሁን አንገት መድፋቴ ማቀርቀሬ ለእግዚአብሔር ይሁን ያ መባል ለእግዚአብሔር ይሁን እብድ ብባል ለክርስቶስ ጤነኛ ብባል ለእናንተ ጤነኛ ከመባል ለእግዚአብሔር እብድ ተብሎ ማለፍ ይሻለኝ። ወገኖቼ በዘመናት መካከል እግዚአብሔር አጀንዳውን በእናንተ ይፈጽም። ከሮሪ Waaqayyo አናራወተ ሞይዳ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ልባርካችሁ። ሊካማሳታራ ዲያዶ በጋዳላፖስ የፍቃዱ መንገድ የእግዚአብሔር የአጀንዳው ማስፈጸሚያ መንገድ ያርግሽ። እላሜ ከራከሮሪ Waaqayyo ትጥሙራሙ ሲያጎረቱ ዋቀሽ ከራኬ ያዲ Waaqayyo በደሌራ አፍቀቡ ከራኬ ያዲ Waaqayyo መንደረት ከሰ ጅራቱ አፍቀቡ ከራኬ ያዲ Waaqayyo ላማዛኒያ ጎረ በኢየሱስም የፍቃዱ መንገዱ ናችሁ ቅሩ። የናንተ መውረድ ግድ የለም የናንተ አንገት መድፋት ግድ የለም የናንተ ሰው ማጣት ግድ የለም የናንተ ብር ማጣት ግድ የለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሆናችሁ ለፉ በኢየሱስም ግድ የለም የእግዚአብሔር የፍቃዱ መንገድ ሆናችሁ ቅሩ በኢየሱስም። ገንዘብ ብታጡ ግድ የለም ክብር ብታጡ ግድ የለም። ነገር ግን የፍቃዱ መንገድ ያርጋችሁ እግዚአብሔር በእናንተ በኩል በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ፍቃድ ይፈጸም። እንደዚህ ከመባል ያድናችሁ። ተወለደ ከዛ አደገ እስከ 12ኛ ክፍል እንደዚህ ተማረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ በእንደዚህ ተመረቀ ገብቶ አገባ ወለደ ሞተ ከመባል ይሰውራችሁ በኢየሱስ። እንደገና ደግሜ ልባርካችሁ። ተወለደች አደገች ህይወቷ ለትምህርት ሲበቃ እንትን ትምህርት ቤት ገብታ ተምራ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ዳ በእንደዚህ አይነት ነገር ተመርቃ መጣ 3 ወንዶች ልጆች 7 ሴቶች ወልዳ ለነሱ ቤት ሰርታ ሞተች ከመባል እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እንደዚህ ይሁንላችሁ። ምንም የላትም ነገር ግን የእግዚአብሔር አጀንዳ በሷ ተፈጸመ። እንደዚህ ልበላችሁ በሱ ፋንታ አልተማሩም ግን እግዚአብሔር ኢየሱስን ፍቃድ በእነሱ ፈጸመ። ሐዋርያት አልተማሩም ምንም አያውቁም ነገር ግን እግዚአብሔር በእነሱ ሰራ ተብሎ ጽፏልና በእናንተ ልጆችና በእናንተ ቤት ላይ እንደዚህ ይሁንላችሁ። ምንም የላትም እኮ አልተማረችም እኮ ሐዋት ታቅም እኮ ነገር ግን እግዚአብሔር ተጠቀመባት የሚባል ሰው ያርጋ። የእግዚአብሔር የፍቃዱ መንገድ ያርጋችሁ። እግዚአብሔር የፍቃዱ መንገድ ያድርጋችሁ። አያችሁ ማርያም ከራ Waqayyo Maayii Itti በውዳፍ ዱበርቶታ ባየ ጅሩ አከስ ጀደን ገብርኤል አቲ ገሩ ኤል ስፔሲፋይ ጎዴት አቲ ገሩ Waqayyo አያና ቀበቴስ ጎዴ ፉለ Waqayyo ትፊለኖ ነማሚቲ አርከቶል በዮቶን ታነ Waqayyo ትስራሲ ገደል እጅ Waqayyo ለለበከና ቦዴ ይወድጉመና ዱከ ጅራት ገረመና ከሰን ያይላል ጨራን አዳት እኮ መቃ Waqayyo ዋቀ ጅራታት ይስነረቡሃ ጀልቀም ዋን ኢስ ዋሜ ሰነት ፊጣን ስኒፈባስ ሜርካ ከሰን ወልካሳ ከነት ጀተና ፈተው ወዳኔ ከሮር ከነረተራወተ ሞይዳን የእግዚአብሔር ፍቃድ በዚህ ዘመን በእናንተ ይፈጸም። ወገኖቼ ጴንጤ መሆን ብቻ የእግዚአብሔር አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሆን አይደለም። ወገኖቼ ይሁዳም ተጠርቷል። ይሁዳ ከኛ በላይ ሐዋርያ እንዲሆን ወንጌል እንዲጽፍ እንዲሰብክ ብቻ አይደለም እንዲጽፍ ያያችሁትን ጻፉ ተብሎ ከተጠሩት ነበር። ኮቱዋን ሲተገርሲሱ ዱበዱ ዱዋቶን ታኔ በሬስ ነመጀደም ከይሳ ተቆጥረ ይሁዳ የተጠራ ሰው ነው። ይሁዳ ልዩ እድል ግሬት የሆነ የተለየ ክብር ያገኘ ሰው ለመጠራት መንግስተ ሰማያት ለመግባት እግዚአብሔር ደቀ መዝሙር ብቻ ለመሆን ሳይሆን ለመጻፍ የኢየሱስን ህይወት ጅሬኛ ኢየሱስ አከከተቡፍ ይሁዳን ልዩ ጨራ አርገተ ገሩ አልተጠቀመም። የእግዚአብሔር አጀንዳ ሳይሆን የሰይጣን አጀንዳ በሱ ተፈጸመ። አንዳንድ ሰዎች ለእግዚአብሔር አጀንዳ ተጠርቶ የሰይጣን መፈጸሚያ ይሆናሉ። ከዚህ ይሰውራችሁ እግዚአብሔር። ለመጠራት ዴማስ ተጠርቷል። ዋመሜራ ዴማስ ወንጌል ከለለቡፍ አጀንዳ በረና ከሰ Waqayyo ዴማስን ካየቱሬ ጳውሎስን ዱዋሚት ጳውሎስስ ዴማስስ ወንጌል ከለለበኒ ዋመኒ ቱረኒ ገሩ ዴማስ ተሰሎንቄ ገየ ቢየለፋላለ ኢየሱስን ገነዴቤ ኮታዋን ሲንንጀራ ዋመሙ ዮቴ ይሁዳ ዋመሜራ ኢትም ፈየደምኔ ዋመሙ ዮቴ ዴማስ ዋመሜራ ኢትም ፈየደምኔ ዋመሜ ነመ Waqayyo Maayii ባሱሲ ያጎዱ ነመ Waqayyo ዲመት በው ነመ Waqayyo ፊያደሳ ጦሙሩ Waqayyo ሲያጎድ ባለቀ ሰዓት የማያልቅ ክብር ለብሳችሁ ውጡ።
akkasin siniin jedha dhalateera maafnuun hin jedhu warri jettan isa dhalate nama lallabu si haa godhu dhalachuusaa seexanni beeka dhalachuusaa lafti beeka kattaan walitti bu'ee dhalachuusaa labsaa jira ahzaab yaa qallu nama dhalachuusaa labsutu dhibee amma dhalachuusaa nama labsu keessaa carraa sirra bu'u eeyyee barichi dukkana ammayyuu eeyyeen barichi fokkisaadha lafti sosocho'aa jira haalli mijataa miti nutti garuu himeera fulbaana tokko Waaqayyo barri kun lafti amma bishaan taatutti roommiti nuun jedheera kana keessatti garuu warri na dhaga'anu hin darbu nuun jedhe barri kun socho'ii lafaa duwwaa otoo hin taane rakkina gurguddaa ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ አካዳሚካሊ ሄልዝሊ ከባባድ ችግሮች እንደሚነሱ እግዚአብሔር ግን አለ ከናፍ አከስተን እንጀራን ጅራን ነመ ዋቀዮ በሮታ ከሰት ማይት በውስ ያጎድ ነመ ዋቀዮ አጀንዳ ሳይቲን ጀልቅቦቶ እንታን እቲን ጥሙሩ ሲያጎድ ኢንደለቴ ኢንጉደቴ ኢንፉዴ መነለማ ኢጃሬ መኪና ቢቴ ኢንዱ የጀደሙ ከሳ ሲንሲያምቢሴ hindalate Waaqayyotu sagargaaree wangeela lallabe hindalate inguddatee Waaqayyoof ta'ee darbe ilaana dhaggeeffadhu maatu saala waggaa 900 lafarra jiraate seenaasaa keessatti umurii kana hunda jiraate wanti caafamee jiru Iyyaasuun garuu waggaa 36tti wantoota gurguddaa hedduu hojjetee darbe keessaa tokko natti miyoo jette aduu guyyaa saafaa dhaabe jaalka walakkaa dhaabe nama lolee beekudha nama Waaqayyoof ta'ee darbu keessaa tokko si haa godhu biddeena nyaatanii darbuu keessaa si oolcheeraarra ባለስልጣን ታኒ አዲያሞ ሴዳ ባራባ አባ ቀበኛ ጀደመኒ ደርቡ ከሳሲ አውሽ ዋቀይ ለፉ መጅርቱ ታይ በሩከ ለማነት ድሪሲ መቃ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታቲን ዲከ ኢየሱስ ወንት ጉዳን ስራቡ ገለገለከን ዮና ደገሰ ገለገለከና ካሰ ሱቃ ከንሲባስ ወንጌላ ነመመ ኤላሜ ማስተር ሲፉቴን ባይባየቱ ማስተር ሲፉዴ አቻስ ባይ ኮንኮላታ ቢደናት ኑፍኒ ሰቢደኒ ከኑፈኒ ባየዳ ማረገ ቢደኑ ቢማረገ ቢደኒ ከኑፈኒ ባየዳ መቃ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታቲን ነመፈኖ ባቴ ወንጌል ለለቡዳ ባው ከሳ ተኮሲያጎድ ወንጌል ባዱ ባይ መቃ ኢየሱስቲን ኤርጋ ባዱ ባይ መቃ ኢየሱስቲን ጨራ ወንጌል ለለቡ ስራቡ መቃ ኢየሱስቲን ነመፈኖ ባቴ ደሙ ከሳ ተኮሲጎዴራ ነመ ኤርጋ ባቱ ከሳ ተኮሲጎዴራ ነመ ዲገ ሳዲጉ ከሳ ተኮሲጎዴራ ማይ ሲተባው ኢየሱስ ማይ ሲተባው ኢየሱስ ማይ ሲተባው ኢየሱስ ኢማ ሲተባው ኢየሱስ ነመ ኤርጋ ሲያጎዱ ኢየሱስ ነመ ወንጌል ለለቡ ሲያጎዱ ኢየሱስ ነመ ኤርጋ ባቱ ሲያጎዱ ኢየሱስ ነመ ደሎታ በራፉ ሲያጎዱ ኢየሱስ ነመ ኤርጋ ደሎታ ባቱ ሲያጎዱ ኢየሱስ ኢልሌ ጉዳ ገለተ ጉዳ ኢየሱስ